Mira que sabe. Mira que sabe. Mira que sabe mucho. Uy, walitti hin godhadhee sana adda baasee mucho. Burtukaane doomii burtukaane ay Oromoodhaan wallahi ay Oromoodha Abiy Ahmad ay Oromoo በጣም ታሳዝናላችሁ። Burtukaane burtukaane doomii burtukaane si jaaladhe yoomaaf si jaaladhe maal taate wabii maal akkana bal'istee laaltasaa. والله قراني شاقنا نقو شي متت كان قرانا ما قو نرقته والله قرات أبي والله سي متفونا لكو أمدوها Sagalee irratti ishee miti baay'ee dhugaa rabbi. سي مت ربنا هاي تكوني ما قبل لي سي أي فودا شي رقودني كاني تكنا قودا والله العظيم أما كان أما نمني توبي أجر وارجع أما كان أقارن ما جد أنا كم قرو كايشي والفكاata miti والفكاتة إيش الرتة garuu wallahi AI miti fuulichi normaaluma garuu sagalee ishiitiin bichaa nama sagalee san dhaggeeffate qofatu ragaggata. سكالين نجيب فنيانو Sagalee ishii dhaggeeffadhu la sagalee ishiit irratti sirriitti dhaggeeffadhu. Sagalee ishiit irratti bichaa ragaggatuu dandeessan. Sanaa booda fuula narra ragaggatamu abadan. Biiftuun dhuftee fide. Biiftuu. Biiftuun of ajjeeste maal hojjaara nazalatti maal taartasi? إيه توجهه Wallahi koomenti kinoola wabii maalo biiftuutti dawwali maalo biiftuutti dawwali akka isaan taara. warri jechuudha takka takkaan keeti namni ajandaa na godhattee narraa sooftu yemirreenno ani boollo si seenta seennee oo sin baase haqqii kana gadi baatanii dubbadde yemirri seenaanii seetir jedhillu tokkoffaa dammoo baay'ee sin yoobsee ajandaa nan godhatina waa'ee kiyarraa seena sin jedhe takka dammoo wabiidhaa dhaggeeffadhu of kabaji jiraadhu si kabajeen jira of kabaji jiraadhu waa'ee kiyya dhimma takka yoo dhaqiyaa tokkoof sin galchu kuni dammoo kan ija hin qabneef ija hin qabu أبيتي أنا وياك ما نناسي haasaa turte si dhaggeeffachaan ture ما كده ناسي وياك kabaji safuu fi safeeffannaa keessan bara akka isin irraa godhatti ما narraa كده godhaa ناسي jiraadhu وياك ما كده kan taanan ناسي immoo وياك beekamnu eenyu akkan ta'e okay hin beektu sinis Yawar ba da rikardoron nin jira ba sai da nan siyar ga waye kai fayyata garsi san shi na kanan goto da nan siyar ishiin akkanan gootoo odoon ta'e waa jette biiftuudha moo maal Idan na rufe nan ya ka wai viidiyoo yeessuu dhufe biiftuu agartee viidiyicha biiftuu Biftu je dan rani maka kai da biftu da maal maka jettee jammari ko waanuma hindee maal taatanii ijoo dhiisa malee Ani maka kai da No, wabii. ya rabse No, wabii. wata na si arabta na yoshi wani kanan goto ko da shi na ka kaddam je da dubata maal naa kakattanaa ta'e እኔ ለራሴ በቂ ነኝ ለመልሱም በቂ ነኝ ግን ደግሞ እኔ ህግ ያለበት አገር ነው የምኖረው ilmi dhiiraa tokko dubartii kamiyyuu laayif irra baasee qullaashii baasee mul'isuun ወንጀል እንደሆነ ማንም ሰው ያውቃል። እኔ ደግሞ በህግ ነው መሄድ የምፈልገው። namni takkitti nana godhata dubbatu Yo sana sirri fani commenti me qabala sa si fani mo bale maka kai ma je da dhaggeeffadhu akka narrallee gortanii dubbata hin barbaadu. Tokkoffaa ajandaan kun karaa seenaa dhufe seera seenii yeetis akka wal gaafannutti wal gaafanna istokeedha taa'eetillee lammanni maammeedha jarri kun lamaan Kiyya dhufe ajandaan. Yaa. Waan fuuldura Yaa. argisitti ergee karaa keessaa. yaa badambitti kana dhibbaaf dhibba ammachaachee fide si inni lammataa maammeedha. Sira kanaafuu biyya seerri kee jiru jirra ilmoo dubartii takka mataa gadi qabachiisuudhaaf seerri isin hayyamee jiraanna unatti waan barbaadde goota seena miidiyaa kanarratti maammeen illee akkas immoo yoo biyyi seerri
Okay, dhiise guys. Dhiise. Sila kanaafu Ani maal seerri jiru jiraachaa jirra. Rakkoo hin qabu. Ani immoo yoomuu fi hidhatuu dadhabe. barreessaa turtan. Shaazaan isheen akkana hin goone dhee dubbachuu malee waan dubbadhe maaltu jira? Hin qabdu maqaballeessi dhee dubbachuu malee. Hin jedhin mikinaatu an ofirra hin jira. Wabii dubbachuu barbaannan iska xigg taaqi nyaallee shukkoone. Unkaan miidiyaa irratti dubbachuu miti qaamanuu abbaan barbaade akka hin sodaanne. Hin beekta miti. Maafazim jedhe wanni kun seera wal ilaallata. Dubartii takka gadi baasanii odoon qullaa qabaadhe dubartiin tuni odoo nama dhuguma biiftu ta'e lamsaalee fooqirraan of darbadhe maaltu dhalata? So garuu kuni maaf godhama kan jedhu dammoo ani maafazim jedhe biyya seerri ergee ajandaa asirratti qoratee asirratti nagadatu ati maal godhaa gadi baatee isaanirraa dubbatta yoo ati boo'uu fi didde yoo ati isaanii iyyuu didde gadi ba'anii si boosisuudha viidiyoo asirratti dalagan ajandaa si qoratan ummanni hunduu sis ani guyyaa gaafta akka waa'ee kee keessa seedee dubbadhee sin beeku amma akka laayivii dubbadhee daabboo biiftuu ennaan biiftuu waan akkanaa hin qabdu nanka kadhaafne nuyi biyya seerri jiru jiraanna miti naate dhaggeeffadhu waan inni haasaa ture mulu riikardiin ba'ee jira orreendi riikardi sanarratti wal gaafanna ani nama tokko oon arrabse maatisaa hin arrabsin malee sokeeno maatisaa gadi ba'ee hin arrabsin malee nama tokko talaalaafii waan baalagee hin jedhinin malee neebar kun immoo suurri akaakayyuu kiyyaatu duuba taa'aa ture sana booda biiftuudha qullaan kun jedhanii as baasan imma beete mee gaayis micayyoo tana masakkaraasi fuulli kunana viidiyoon kun immoo ganama naa ergame micayyoon garaan micayyoodha bokokee jira garaan dhebbeedha ani akkuma argeen garaa mucatti garaa biiftuu laala garaa shi laala garaa nagaga'u laala garaan keessaa gadi bokokee jira ani akkan laalen garaa fi harkan laale Waga garaa hojii keenya duwwannaatiin hundoone barana hin jiru. Morma irra kaa'anii garaa dhamma ga'u keessaa gadi dhiitee. Ana immoo sagalee hin qabu kanatti naa ergite sagalee takka hin qabu. Borciin qabu jetti bara. No maaliif dhiisi seenaati naati tumutti seenaa amma garuu duraan baay'ee si'a duraa ture miti. Bareeddu. Ilaa ilmoo dubartiiti miti seenaan naati tumutti waan itti goote kenna. Yoo ati safarattee hin galin biiftuun ilmoo dubartiitti miti. Taa'in nyaallesh maan hindoon kun jedhamu. Taa'in nyaallesh maal goot wii biiftu qullaa fiddee dhufteeti. Ilmoo dubartiitti ilaalati si jammar jechuudha. Ajandaadha bicha babbareeddoo sirran taa'e. Gaawee misikirin jetteerta. Jettee bar wii biiftu qullaa fidan kaa. Bakkish. Warra safaraan beekan hundumaatu waan yoo waraabame waanuma namni qabudha kun ikkoo rakkoon qabu waanuma namni jiru No, dhuguma ta'e baay'ee ishiin dammoo jechuudha. Akkuma dhugumaa goote intala todoo agarte. Akka ammas bira ta'e cikanaa miti bar duraan hoggaan dhufu. Viidiyoochi bar namni ani fuula argee tana rifadhe fuulli kanuma ishiitti irra jira fuulli kanuma ishiitti irra Guys, akkaawuntii kee feekidhaan viidiyoo kana nama poostotaa dhaqaa seenaa laala. amma tiktookii sirratti guba tiktookii sirratti gubata sekendiin turoo tiktookii sirra gubatu. Okay, sanaafuu boru feesbuukii kiyyaa qidhan nam poostotaa hin laaltu mucaan kunii fi seenaa salaalee Garkee garaa akkana bokokee jira Yemir biiftuun intala dubartiiti miti seenaa yoo nan isin lamaan oman dubbadha sirratti. Mikinaatu anis gaabeen yoo garaa mujatti silaa ammana garaa seentaa bokokee. Anchi mucaan hin garramne kan seenatti hin garramne bar. Ere jette kun yaani masakkaruu hin danda'u. Innaate ani eenyu jedhe. Kan ammas qodiin hin jiru hin danda'u ammas. Agarte? Ani borci የሚባለውን kan በዘራችን ራሱ የለንም ከሚገርምሽ ከነማቲ miti bar. ከነማሌ ተይ ከኑሪሌ ተይ የኔ ቆንጆ አቱምቲ አመዲስ እውነት አቲ ደግሞ ጀፍራላ ጊዜው እንደማናራ Seenaani biiftuufis jedhee miti ofiifis jedhee miti siifis jedhee miti dhuguma rabbii dubbachuu hin qabu. Godinaan jettana nama guutuu. Utuma dhugaayyuu ta'e gadi baanee irraa dubbachuu hin qabnu waan akkana wallaa utuma Waati dhaggeeffadhu ani laayivii seenee argi ganama iskiriishuutitti erge reefu kana erge iskiriishuuti. Dammoo jechuudha akka ishiin asirratti dubbanne maalan jedheeni kun intala to'ana fakkaataa hin jedheen. Sila kanaafu of kabajuu didde narraa dhaabbachuu didde bakka geeche hundumattu biiftuu salphisuu barbaadda miti. Ishii macarrashaa way seenaa aniifati takkaaf takka miidiyaa kanarraa wal galchine. Okay? Sila kanaafu dhaabbadhu.
barbaadu narraa siin jedhee amma namaasi kedhadhe gaayis kana booda tarkaanfiin barbaade na fudhadha. Ani dammoo ofiif jedhee miliyoona nan baasa na agarta. Ishi yoonen immoo karaa biraasin tokko seerri jira. Suudii keessa seerri jira. Biyya jiraannu keessa seerri jira. Seerri Dubaay. Karma seera kottu. Nan dhufee nuyi dammoo akkasii ajandaa barbaaduudhaan miidiyaa irra hin teenyu waan ta'eefu nurraa dhaabbadhu. Jireenya kee dura abbaa nama raggatte raggannaan ol si baase ani keessan qaba achumatti fixadha akka bukeessitanii. Leenaat maal ol baasa maal kii ol baasa. Waan nagalchuun jirre ol baase. Bira kanaafuu zimeri kaa'ata asirra teessee na shqaabbate maaltu si galcha. Odoo taate ilmoo dubartii dhaabbata. Argin natti fakkaate soma natti fakkaate bakka ammas sagalee dhagayetti dirqama ammas akkari namni jettu dhiira kootu na gaafata. Chilaa ቁጭ በይ እኔ ደግሞ አልፈራሽም። Walitti dhufna taana kootu. Rabbii jala isinlachuu dubartiidha taatee naa biiftuu Sumaናትሽ ከየትም የቀጅ ረገድ ሲባስነ ታነም በየአንዳንድሽ ነው የምናወጣልኝ። ዝም በይ biiftuu sim jedhi dhiisi. እኔ እግዚአብሔር ምስክሬን ጉዲ ሰይና የሆነ ፊት ያንባስ ናደቱ ተንል ሞዱ Eegne wallahi akka jabaatti eegna. ባለጌ Birri si shalla. Amma si wal arrabsi ጀመሩ ዳይመ ጃለኔ ብርኛ ከኔ ቶጣ ታውቃለሽ። ገሌ አንከነ ዱረሌስ ከበጀስ የጅና ሰው ዲዴ ቅሌታ Dhaqii fidi kootu. akkasii daa'ima xiqqoo dhabbiriinaa kanneen baane baabirri meeqa garaa keessa jiru hin jenne baalagee. Dhaqi sitti hima. Si kabanyaan na laazim jettee si kabanyaan malee ani waan nagalchuun Taayisoo xiqqoo keessatti gubaa gadi qabee Ishaan jedhe yoo ati jechuun ikkoo nama daa'imni si gadi firraa nyaate. qorronfe waan achitti bukeeffatan achitti tolfadha minaa gabbanyine way ofii isaaniitti itti na waamanii kaanii maammee fidi neennee fidi saroota maammee fidi maal godhinaan jettan meenam wallahi na inni maa jeebdini bar meeni maallee ilaallatas keessatti maammee fidi maalin godhe meereet immoo baraan laayibii yaada koon banadhe bananaa maammeen daabboo biiftuu ol baase dhaqi maammee fidettan maammee finnaan otoo maammeen gaafatiin kaatee dhufte ishiin dhuftee jennaan viidiyoo natti argisiiste na argitee kaateet ishaana fakkaata jettan ani wassanuu fi keessan qabu ani beeku suma fakkaata siis jedhee sii miti sochee wassanuu hin danda'u gabaabatti ammas bakka dirqama wassan hin jiru karaa barbaaddeen dhuftee na gaafattu seera karaa barbaaddeetiin dhuftee na gaafattu dhumatti dubbiin oduu wanmaasi siifan odo luka shiitin dhiqaan luka shii isaan hin ta'u kun ijaartii wanni dhimee isaanii fixaniiti carraa siifuu argachuu kajeelanii darbe kaa irra maal Kuni jechuudha akka biyya dhuftee jechuudha daa'imni ishiidha gadi manarraa bitatee jechuudha harka duwwaa silkii irraa fudhatee nama biyya arabaatti tudduu ishee akka godhee ari'eedha bayya aandaan kee gurdatiin kee nu harka jira gaadi sii baasna taana sii zara maali wabi ani amma dhuguma dubbachuu wabi geetaa misikiree kumattaan qaba dhiisi wabiin geetaa misikiree sittiin qaba mikinaatu ani odoo seenan na bira teessee maqaa kee dhoofte abadan zimin jedhuuf abadan ani sinii falmaan ture yoon akkanaa hin qaban jedhee maaf nagashuu dide yoo si galchuu miti qoy si galchuu miti gaafa nanii gaafa viidiyoo biiftuuti jettee ergitu jechuudha waa jettee afaan qabatte jechuudha. fuula dargee ka ergasiin banee laale waay Fuulli biiftuu fakkaata. fuura kan kee irratti galchan Eessaa fidanii? maal kinoo fuulli kan kee fakkaata Eessaa kiyya fakkaata? Garaami fiddee? Fuulli kiyya kan meen kana fakkaatu lubbu? adellam Isti fuula kiyya kiyya fakkaata? footoo kee akkanaati fi wannoo siifa viidiyoo akkanaa siifa fida kanati an akkana kan fakkaattu waay fuula kee durii fakkaata kana maal garaa harkatu kan kee fakkaanne malee kan keetii miti Fidi isa sana dhaqi fidi. biiftu ani amma seenatti wanni naanaaree fi ishee wajjin gastii tokko ramaatechaa haasaarraa fuutadha malee waan ishiin dubbattes dhagayeera cubbuu dubbachuu waan godhu nagargin ifa manaa godhaa dubbii sooshaal miidiyaa kana keessarree galee hin beeku kana booddarree hin galu isanatti ergattee na biraa dubbatte immoo soori akka ani waan akkanaa keessa galee hin beeku hin galu si waan akkana mandara